For Ethiopia, LAPSSET will provide a shorter trade route via Lamu port. As a result, it will reduce dependency on Djibouti port. Itoophiyaa fi Keeniyaan pirojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kanneen akka Koridoorii LAPSSET, ammayyeessuu, Koridoorii Kaabaa fi ijaarsa buufata ijaaraa Guddicha Bishooftuutti karoorfame irratti investimentii taasisuun walitti hidhamiinsa diinagdee fi madaallii humna Baha Afrikaa irratti deebiin ijaaramaa jira. Africa is building a superhighway connecting 3 countries. It will span over 2,000 kilometers. Upon completion, the corridor will completely change the face of Africa and trade around the world. Pirojektoonni kunniin Itoophiyaadhaaf kaarra gara galaanaa haaraa buufata doonii Laamuu banuu fi Keeniyaan wiirtuu geejjibaa fi daldalaa naannichaa ta'uu isii caalatti akka mirkaneessitu kan gargaaru yoo ta'u, tumsi biyyoota lamaanii kun dorgommii daldalaa kakaasuu fi walitti hidhamiinsa naannoo gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf abdii guddaa uumee jira. Building another port along its coastline, known as the Lamu port, this new addition will position Kenya as a transport and logistics hub. It will have a depth of 17.5 meters, thereby allowing large ships like post-Suezmax vessels. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa sababa rakkoo haala qilleensaa hamaa Ameerikaa keessatti mudateen balaliiwwan gara Waashingitanii fi Niiwuyoorkitti taasifamuuf turan guutumatti haquu beeksise. Daandichi nageenya imaltootaa fi hojjettootaaf dursa kennuuf tarkaanfii kana akka fudhate ibsuun imaltoota balaliin jalaa haqameef kafaltii deebisuu yookaan sagantaa biraa mijeessuun deeggarsa kan taasisu yoo ta'u, haalli qilleensaa yoo fooyya'e hatattamaan tajaajila kan eegalu ta'uu hubachiise. Imaltoonni imala isaanii dursa marsariitii aappii moobaayilaa yookaan giddugala tajaajila maamilaa qunnamuun haala balalii isaanii akka mirkaneeffatan daandichi dhaamee jira. Bara 2030tti Itiyoophiyaan dandeettii humna qilleensaa isii caalatti ammayyeessuuf xiyyaarota waraanaa dhaloota 4ffaa irraa gara dhaloota 5ffaatti ce'uuf oomishtoota ittisa addunyaa waliin tumsa cimaa uumaa akka jirtu ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ifoomsanii jiru. Karoorri waggoota 5 dhufan irratti xiyyeeffatu kun lakkoofsa xiyyaarota lolaa dabaluu fi teeknoolojii sadarkaa olaanaatti fayyadamuun yeroo hojiitti miidhaa namaa xiqqeessuuf kan akeekamedha. Tattaaffiin kun humna waraanaa cimaa fi dorgomaa ta'e ijaaruun nageenya biyyaalessaa fi lammiilee mirkaneessuuf tarkaanfii murteessaa Itiyoophiyaan fudhatte akka ta'es ibsamee jira. Itiyoophiyaan sirna barnootaa isii ammayyeessuun barattootaa fi dargaggoota dandeettii teeknoolojiin qaruuf waltajjiiwwan dijitaalaa, meeshaalee onlaayinaa fi qabeenya barnootaa elektirooniksii manneen barnootaa fi wiirtuuwwan leenjii hunda keessatti babal'isaa jirti. Inisheetiivii kanaan qaawwa beekumsaa cufuu fi qulqullina barnootaa fooyyessuu qofa osoo hin taane barattoonni ogummaawwan rakkoo furuu, kalaqaa fi dandeettii dijitaalaa ammayyaa horachuun carraa hojii addunyaa dorgomaa ta'eef akka qophaa'an gochuudha. Tarkaanfiin kun ijaarsa dinagdee dijitaalaa fi misooma biyyaalessaa Itiyoophiyaan hegeree ifaa mirkaneessuuf qabatte waliin kan wal simu yoo ta'u, dhaloota ogummaa teeknooloojiitiin badhaadhe ijaaruu irratti xiyyeeffata. Taphataan urjii saraara ittisaa Arsenaalii fi garee biyyaalessaa Faransaay duraanii Bakarii Saanyaan Itoophiyaatti argamuun taphoota Piriimeer Liigii biyyattii daawwachuun simannaa ho'aa isaaf taasifametti baay'ee gammaduu ibsee jira. Here you are. So we love you and thank you for coming here. Thank you. Very glad so to much. have you. Thank you. Honestly. Thank you, John. Saanyaan turtii miidiyaa waliin taasiseen kanaan duraas carraa kubbaa miilaa Itoophiyaa hordofuu akka qabuu fi biyyattii keessatti dandeettiin taphattootaa baay'ee guddaa ta'e akka jiru eeruun dandeettii kana gara fuulduraatti guddisuuf dargaggoota irratti xiyyeeffatanii hojjechuun murteessaa ta'uu hubachiise. My presence here and of course I hear about Ethiopian football, I hear about the national team, I hear how much you guys have talent. It's so nice of you. Thank you so much. Thank you. Nice to have you.